Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawaa dhimma shaniin walqabatee qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma qophiitti nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jiraat ganda Kuyyuu Hararee keessatti gootichi raayyaa ittisa biyyaa tarkaanfii fudhateen diinaa du'aa fi madoo yoo adabu gariin harkaan qabuun galii taasisee jira. Godinaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti adabbii raayyaan shanii irraan gahaa jiru hedduu boonsaadha. Tibbanaa Baakoo fi Jaarsoo bakka jedhamutti kanneen karaa nagaan harka kennatanis ni jiru. Kana malees gareen harka araaraa fi nagaa mootummaan irra deddeebiin diriirsee ciniinuun uummata keenyaa hiraarsuuf dalagaatti deebite irratti tarkaanfii laallessaan fudhatamaa jira. Oppireeshinii qindaa'aa naannoo daangaa Keeniyaa irratti gaggeeffameen abdii kutatee bakka buutee ishee dhabamsiifamaa jiraachuus odeeffanneerra. Kaampii shanii martii achi jiru barbadaa'aa jiraachuus beekameera. Dabalataan gama lixaanis haleellaa hamaa mandhii shanii irratti irra deddeebiin taasifameen ajajootaa fi eegdota qofaa hafuun dhagahame. Humni naannoo giddu galeessaa sochootu immoo oppireeshinii naannoo ammayyaa Jibaatii fi Gindabarat keessatti gaggeeffameen tarkaanfii jabduun irratti fudhatamee jiraachuu keessa beektonni nuuf ibsaniiru. Hedduminaan miidhaa qaamarraa qaqqabsiisuun ajajaan olaanaa shanii naannichaa keessa socho'an Jaal Abbaa Firaa dabalatee harkaan qabatamuu odeeffanneerra. Haala amma argaa jirruun sadarkaa yaaddoo nageenyaa uummata keenyaa ta'uurraa gara shiftaa mandaraa keessatti gadi buutee jiraachuu beekamaadha. Hojiin tokko tokkoon funaanuu fi qulqulleessuu itti fufu. Isaan kan gaggeeffamuu fi uummatni Oromoo nagaa buutuu fi misooma isaatti yeroon kan deebi'u dhihoodha. Egaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii qabannee asumaan gulumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.